Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa namicha karaa sukkaneessaa ta'een haadha manaa isaa ajjeesee du'aan adabe. Himatamaan Magarsaa Baqqalaa jedhamu jiraata magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee aanaa Gooroo iddoo addaa naannawa Bataskaanaa Abbootee gaafa guyyaa 15/4/2017 miidhamtuu dhuunfaa haadha manaa isaa Fittaala Warqi Lammaa jedhamtu bara 2012 irraa eegalee bultii waliin kan horate yoo ta'u himatamaa fi miidhamtuu gidduutti yeroo garagaraatti wallabdeen kan jiru yoo ta'u himatamaan kun wallabdee gidduu isaanii jiru haloo qabachuun gaafa guyyaa 25/4/2017 ganama keessaa naannawa sa'aatii 2 walakkaa yoo ta'u mana jireenyaa keessatti bakka nyaata qopheessaa jirtutti qottoo morma ishee rukutuun miidhamtuu dhuunfaa kan ajjeese ta'uu ragaan namaa fi mana yaalaa ni mirkaneesse. Abbaan alangaa kutaa magaalichaa fi poolisiin himannaa banuun himatamaan kun yakka sukkaneessaa ajjeechaa gara jabummaa qabuun haadha manaa isaa adde Fittaala Warqi Lammaa irratti raawwachuusaa ragaa namaa fi mana yaalaa qindeessee himata irratti banuun mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaaf dhiyeessan. Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamas dhaddacha gurraandhala 6 bara 2017 ooleen ragaa bitaa fi mirgaa ilaaluun himatamaan bu'uura seera yakkaa keewwata 539 tokko bira darbuun yakka sukkaneessaa ajjeechuu isaa mirkaneessee himatamaan ragaa ittisaa akka dhiyeeffatu carraan kennamuufis himatamaan ragaa faccisiisaa dhiyeeffachuu waan hin dandeenyeef yakka ajjeechaa gara jabummaa raawwachuu isaatiin akkaatuma tumaa seera yakkaa keewwata 134 keewwata xiqqaa 2 bu'uura taasifachuun fakkaatota biroo barsiisuu danda'a jechuun adabbii du'aatiin adabee jira. Qorattuu yakkaa qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Boolee Inspektar Daadhituu Kabbadaa gama isaaniitiin himatamaan dhuunfaa Magarsaa Baqqalaa yakka gara jabinaa haadha manaa isaa irratti raawwatee safuu kan cabse jedhanii murtiin itti kenname immoo kan barsiisu ta'us kaasan. Ajjechaan akkasii ajjechaa sukkanneessaa hundumaa dubartii irratti raawwata. Maaliif amma ajjechaan inni raawwate kun kan dubartiin kuftee achitti dhawaa turu dhiyeeyyuu akkasii godhama. Naagaruun ajjechaa kana dafnee akka inni murtee kan argatuuf garee kutaa qorannaa taanee dafnee akka mana murtiitti dhiyeessinu goonee jirra jechuudha. Gaafatamaan kutaa qorannaa yakkaa qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Boolee Inspektar Girmaa Tasfaayee olaantummaa seeraa kabachiisuuf poolisiin hojii qindoominaa hawaasa waliin hojjechaa jiraachuu kaasanii murteen guyyaa kana kennames kanuma agarsiisa jedhan. Uummanni yookaan immoo hawaasni irraa barachuu kan qabu yeroo baay'ee jireenya maatii gidduutti walitti bu'iinsi ni jiraata. Walitti bu'iinsi ni uumamu jechuun dandeenyu. Walitti bu'iinsa kana karaa hiikkachuu danda'amuutiin taa'anii akkaataa itti hiikamuu danda'uutiin walitti bu'iinsi kun hiikuudha. Hin danda'amne taanaan jaarsi biyyaa jira, aadaan jira. Aadaa sanaatiin jaarsa biyyaatiin haraaramuudha yookaan immoo rakkoo sana furuudha. Hin danda'amne taanaan immoo adeemsa seeraatiin gargar ba'uun osoo danda'amu gocha sukkanneessaa ilmoo walirraa godhatanii daa'ima walirraa horanii bifa gara jabina akkasiitiin gocha kana gaafa raawwataman nama kana yookaan immoo inni du'e innumti jiru kun murtii du'aan itti murtaa'e kunis du'aan gargar hin bahu jechuudha. Murtii du'aan itti murtaa'e kun maaliif jireenya isaa dhabee maatii isaa dhabee dhala isaa dhabee jechuudha. Kanaaf namni kun amma daa'imnu kana keessatti daa'imnollee miidhamoodha jechuudha. Daa'imoonni kun isaan gidduutti namoota kana gidduutti dhalatan illee miidhamoo ta'uu jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya yeroo baay'ee walitti bu'aatiin maatii gidduutti nu uumama. Kanaaf karaa ilaafilame qabuutiin rakkoo san hiikuudha malee gar kanatti deemanii tarkaanfii akkasii fudhachuun barbaachisaa akka hin taane uummanni keenya sirraa barachuu qabaa jechuudha. Maatiin miidhamtootaa murtiin kennamee kan hundaa barsiisu ta'us dubbatan. Yakki inni raawwate baay'ee sammuu namaa olii. Namni fayyaalessi ta'e tokko haadha daa'ima isaa sanuu daa'ima fuulduratti yakka akkanaa raawwate jedhanii yaaduun baay'ee namatti ulfaata. Garuu raawwateera. Erga raawwatamee booda immoo sadarkaa magaalattiitti uummanni akka uummataatti waajirri haqaa akka waajira haqaatti waajirri poolisii akka waajira poolisiitti wanti raawwatan yakkamaa kana qabanii qoratanii seeratti dhiyeessanii murtii akkanaa murtii barsiisaa ta'e. Bu'uura seeraatiin murtiin kun gahaadha. Ani akka kootti seera jiru irratti murteessa waan ta'aniif. Kanaaf kanarratti hundaa'ee wanni kenname murteen kenname gaariidha. Garuu yakki inni raawwate amma nuti rakkoo keessa jirra. Daa'ima isaa fuulduratti raawwate. Daa'ima waggaa 2 fi 6 akkas kan ta'u jecha. Daa'imni sun amma sammuun isaa rakkoo keessa jira. Taa'ee akka nama guddaa yaadaan fagaatee deema. Murtiin seera irratti seerri kana ol hin jiru, du'aa ol hin jiru. Garuu duuti kun hunda barumsa ta'uu qaba. Akka kanatti amma dubbatame kana qofa osoo hin taane hunduutti barachuu qaba dhugaa. Kuni nama afuutti
kan du'uu qabu. Nama afuutti malee addatti miti. Seerri dubartii akkamitti qottoo duubatiin akkanatti nama rukutanii ajjeeseetu bariinsa wanta hin jenne bar. Qaamoleen hawaasaa yakkoonni sukkaneessan dubartootaaf daa'imman irratti raawwatamu akka dhaabbatu hawaasni qaamolee nageenyaa cinaa akka dhaabbatan waamicha kan dabarsan immoo itti gaafatamaa qorataa yakkaa qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Kumaandar Biraanuu Maammoti. Adabbii har'a kenname kana yoo ilaallu tokkoffaa ka'umsa maatiin jireenya haadha warraa fi abbaa warraa gidduu galaniiru kan jedhu kun bal'inaan odeeffannoon himatamaan isin kaasa jechuudha. Kanaaf hawaasni toora sana jiru ariitiidhaan eeruu kenne qofa miti ragaa bahuudhaan haga dhumaatti nu cinaa dhaabbatee haqni kun abbaa haqaatiif akka galu murtii barsiisaa ta'e kennamee jira jechuudha. Kun jajjabaatee itti fufuu qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hawaasni gochoolee yakka dubartii irratti haa ta'u daa'imman irratti gaafa raawwatu eeruu kennuu irratti qaroomina guddaatu jira. Eeruu kennuu qofa miti fuuldura dhaabbatee dhaddacha irratti ragaa bahuu irratti seerri jedhee waan amanuuf tokko gochi akka dhimma daa'imman dubartii wal qabatee nu jalaa miliqeet akka jiru. Tokkoffaa isaa lammaffaa murtiin kennamu kun yeroo isaa kan eeggate bakka nuti gahuu dandeenyetti marii hawaasaa tajaajila poolisii hawaasaa gaachana sirnaa milishaa jennu qaama nageenyaa jennu bulchiisa jennu ajandaa akka inni godhatu keenya qofa akka hin taane idaama isaatu mana keenya dhufee mana murtii dhaqee abbaa langaa dhaqeetiyyuu mul'ata malee qaamni kana keessatti qoodan fudhanne hin jiru jechuudha. Kanaaf hojiin kun kan milkaa'aa jiru qindoomina qooda fudhattootaa ta'uusaa garuu cimsee kaasuun barbaada.